الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد وبلين خير دا هردفتوتا ميديا كينيا ميديا نغا ميديا بركة تي في نور الهدى إن شاء الله تعالى بكجر تنتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جدا dhaamsa keenya hordoftoota hundaafuu akka gahu inshaallah abdii qabna keessatti inshaallah dhaamsi kun namni ni daallatu konferansii keenya Disembar 4-5 inshaallah ummata Awurooppaatiif ummata Ameerikaatiif ummata yeddugaleessa biyyootii jiran kanaaf akka gartanii konferansii keenya irratti nu dhiyaattanuu isiniin jenna rabbiin gaa subhaanahu wa ta'aalaa warra khayrii kana irratti hordofee khayrii guddaa argate rabbi sinaa godhu kana irratti illee inshaallah ta'aalaa qophee gaariidhaan miidiyaa keessan bira dhaabbachuudhaan haala khayriitii fi rabbi gartanii biratti hisaabbattanii guyyaa akhiraa dachaa rabbi isinii godhuun abdii kanaan irratti nu dhiyaadhaa isiniin jenna rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra khayrii kanarraa qooda guddaa fudhatee irraa milkaa'e rabbi isinaa taasisu وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته